gol jirtaatio meeshaan ku jira jollen ganda kana ijasiba baafte way abba ija cufatanii tuma deeman yoo ijasiba baasan laal garta firaasha haadha isaaniitii miti kun ijaan dhaamsa abba maal haasoyta takka dhiirri ganda kanaa ol godhatanii na laalleyan ati dhalaa bareedduudha dhiirti takka sin dabartuniin beekaan tanaafu siime nam takka kanas cinaa bebbee isaa miti saahibban isaa dhufaantuma sababa isaatti rakki abba rakkoon hin jiru anaa lubbuu xiyyaatanaaf dalagaa baase bareedduu akka ta'etti tana dhaluun eegumsi sii nama dhiba odoon akka intala abdootti funguwaa si dhale diila kana daambeenan kaasu waata kan sodaadhu abba fokkottuunis bara abbaaf bareedduma ammoo namni hin sodaadhu anni beeyta gurbaar magadii takka kumsaa kajaaniin itti gaafatamaa dhimma mudhii gadiisan isa saniin sodaadhu siimi'an deemee amma darsa kee dhiqi ba cha da Gandhi, assalamu alaikum. wa alaikum salam Faade, ummanti wesa kutte. mana barnoota ijoollee galmeessuu kutte Hai, atio hingalmune. ture mal eegaan galmee amma mal kutaa takkaan seene Tole, hoggaa barnoota kee fitte maal ta'uu barbaadda? an akkiin ta'uu fedhu akka Dr. Abiitiin biyya bulchuu fedha Akka Dr. Abiy maaliif ta'uu feeta? akkuma isaatti bulchaa biyyaa ta'u Haadhatiin gaagwaan bilbiluuf bilbilisii cufaadha. Silaattiin haajamee ture. Mee bilqiisaa biraan bilbila gumee kanti bilbileen kaaftuu maal akka taate hin beekne. Laala. hello Siin dhagaya. anis akka gaartii si dhagaya Garuu akki kun gaaruma. maalin balleessoo Hai maalin balleessan jetta bilbila ta'uu meeqaa si cafaqe. Moonaa dhufee sii kaasa. yaaboo dhiifam mooraa keessaan ture ammaa akka tasaa guun ol seene bilbila iyyuu harkinaan kaase Duuba amma akkami niin dhufa moo niin tura. yaaboo xiqqoo naaf obsi abbaan xiyyaarra mooraa keessaa ispoortii dalagu jira hogguu inni deeme anaas sii bilbila Abbaan kee maal ta'arra duraan salaata subii booda ispoortii dalagee sa'aata akkatti warra yeroodhaan karaa hojii seenu har'a dhiiroo maal dhagee. dhiyoo kana namaa waa himeefiinsaa akkanuma shakkii ija keessana laala Hayyee siin eegaa. Garuu gaara biijee na fardeesse har'a akkaan si bira dhufu ni beektaami. eelaan xiqquma naaf obsi siifin bilbila Hayyee bishaan ayyaan dhugaa garaa if qabbaneessi garuu bishaan ayyaan jennaan wayii na yaadachiifte. dhiiroo maali wanni yaadatte Namni nyaata nyaatu, habarcaa taa'u, imaltuu deemu. Walumaa galattuu dukkaana hunda dhugaa dheete. Bishaanuma ayyaanu namni bishaanuma ayyaan kana dhugaa. Hiccitiin isaa maali yaaboo? haay iccitii kanan beeytuufi Lakkii numaan beekaa. Gaafumaafis si gaafadhee bara. bishaan ayyaan hoggaa bitattu galiinsaa hangi takka masgidaaf galu Hayyee, irra guddaa warri achi keessa hojjetus ijoollee teenya hayyee, walumaa galattuu ummata keenya gargaaraa jira tanaaf namni irra guddaan dhuga tannoo ajaa'ibaa naa himte. Ammaan tanaaf fuula kiyya dura bishaan ayyaani jira. Sanumaan dhuga haa. hayyee nageetti Si bira dhufuuf ni deema maali nageenyaan jechuun. hayyee tole Dafeete siyaamaa afaanaan jechuu qabda malee. Tole hayyee. Haaya. Abbaan si manaa keessa jiraaf. Kamitti akka namaan tuqaa si beeka. alaawamee xiqqaan dhagaya mana keessa bikka meeqa keessa dubbiin tana dhugaa ta'uu sii mini ilaala intala ta'e dardar hedduu barbaadanaan jaan
mi'a irra dardaruma isin mana keessa fiddu san taa'eetiin dalagaati jedhiisee as taa'ee eeggata. Harawaan saddeetiin Rabbiin beektaa gurra lama wanni si kenneef akka ati namni hoggaa waa sitti hime gurra takka qofaan dhaggeeffattu osoo hin taane kan nama lammeessaa sanis gurra kaaniin dhaggeeffattee ichi booda murtii akka kannituufi. Maal jechuu keeti? Wanni niin jechuu barbaade waan biraa osoo hin taane dubbii namaa dhageessee naan loluu hin qabdu anas dhaggeeffadhu siin jechuu faleeti bara. Haa amma an siin hin loole si gaafachuutti hin jiru. Beeytaa maal seete ani dhugaan siin jaa dhugaa keessa kiyyaa namni niin itti himadhu waan hin barbaadus irraa kadhatu qofa waan ta'eef jecha dhugumaan siin jaan si kijibeeti siin beeku. Ni gaadhaaf an dila kana hunda si waywaachisuun feene. Ati tun siif hin galtu maal jee akkan siimu siin beeku. Ulaan adda hojjiranis. Abbaa kiyyaa. Abbaa kiyyaatu hunda'u. Haa abbaan kiyya dalagaa deemanaan hin jenneeti. Duraan ganamaan deema. Wayi mashakaa antanaan dura kabata seeneetiin ukkaamame harraboota kabata seenu ani bakka biraan ani malee. Hayi. Dafi ani amma kabata seenuu hin danda'uuti. Dafi bootaan ayi jiri bakka itti dhofadhee booda. Mee isaan seena. Eessa. Asii yoo nu dhufe hoo. Eessaan baana. Abbaa malee eenyu akkanatti akka dadheebi'a qasa mana qasha. Inni hin jirreef hin akka dadhawa malee silaa dhukkee nu kaasa gaffeeti. Ati. Anaa bara. Taraa dabrees kabataan seene arraas sagaraan seene kunoo cincaa keessa sagaruma akkana cincooytu takka argeen beeku. Hayi teeknooloojiin guddattee jirti namni sagaraa waayirlasaan fayyadama jennaan isaan daayirektii boola daayirektii. Wayi abbaan isii dhufe moo hin dhufne eenyu kun yaaboo eenyu kun. Obboleessa moo ilmaateeraati? Wayi nama ta'een beeku. Ilmaateeraa ta'uun dhabu yaaboo. Wayi akkamittiin baha cincaa kana keessaa fajaan na fixxee. Funyaan nama daawee nama muramuu deema. Wayi. Garuu akka duraanitti saffi jettee kaatiin irraa hin banne maaltu akkasii dhibeessee hoo? Hayi ati dhufa jeetiin tottolfachuu jira kaa. Intala dhalaatii fi aarri hara bahuun hin dhabuu baanan sanii. Dhuguma kiyyaan siima. Siif jechuma malee wanni biroo takka hin jiru. Galatoomi naacha tottolfachuu keetiif. Garuu qabeenyi xilli kun dachii teessanii fi mana kanaa fi akkanatti hojiileen dilli akkanatti lafatti haafuu jirtu kun nama dalagu dhabiinsarraayi. Abbaan kee sila hariifate qabeenya kee kana hunda na dhaalchisa ture. Waa'ee kanarra yoon isaa ijoollee mareedda akkamsi fakkaataati. Ati haasoo qabda boo. Akkam? Obboleessan qabdu bilkii isaanii moo hojjeta bulkeetaati. Lakkii salleessoo yaaboo. Afuulli isaa naa mul'atu eenyu akka ta'e beeku. Garuu gaba duubaa kanaan namaan beekuunsaa. Bilkii isaa ajaan na bittee koon na baasa kaa. Ammoo isaa dhufeensa. Wallaahi wabillahi harki kun harka abbaa keetii ta'uu hin dhabu. Alla mashaqqaa alla mana qabattee. Mashaqqaa maali? Takkoota maali? Tanumaan baana lakki dhisi. Duba kottu nu kaasa ammaas hin baana. Maaluma mana keessa kana turuun kun makiina tolchu jirti moo maali? Bilkii isaan baana. Mana xiqqaa sana keessa eenyu jira? Isa asumas geessaa. Arraanumaaf godhee bara kana hunda. Qoy hoo as keessa see asuma keessa see. Aboo duuniyaa keessa akkamittiin seenaate akkamii yaadda bikka biraan aanaa dhiqa? Bikki biroo hin jiru ni jiru ciccifaadha hoo asuma keessa see. Wayii arruma mashaqqaan na qabattee duuniyaa keessaa seenaa. Bilkii isaan baana. Maali dila kana mana keessa turuun maali hoo? Maali dila kana mana keessa turuun? Abbaa wayin dalagu jira. Dilaan iyyuu kanan dhageessu. Maalumaan jee heerfoona gurraa qabda moo harka gurra reef keessa? Siime waan akkanaa lamuutti deebi'iti.
Bilqiisa Abba. maali meeshaan as taa'u kunoo? Abba amaanaadha. Namaas kaayate keessummaa. Meeshaa namaa asin kaayi waan keessa jiru odoon beene meeqi baneetiin laala. Abba inni hin amaanaa namaati dhiisi. Haa mee deemi asnaa bicaa tana jala nin qamaati. Maaloo meeshaa namaa guyyuu as keessa waan cabu ta'uu isaa cabu. Jimaa kiyya asaas guyyuu hooloo tana irraa nyaachifti. Nurraa eeqime asirraan kaa waan cabu ta'uu isaa cabu. Yaawoo muqli kiyya kunis caayaadhaaf silaa bareeduma ture. Baalan irraa fixate malee way bishaan dhaba. Haayame roobumaaniin afadha. Bilqiisa maaligaa kana turuun honnaa fi sinjee hangaan sagaraa seenutti afuu baattee siimeen. Allah kharsa garaa deema kamiin ta'an. Allah ka'um anta. Abo maal gootaa seesa? Abbiyyee. Oo. Abbicha meeshaati. Caa meeshaa qabu son kaayatte keessummaa san. Meeshaadhaa fidatee achi kaayeetiin Duuba sagaraan tanaaf bishaan qabaatanan seentu. tunuu urgeetuudhaa barseene amma fayyadame. Haaya. Galatee fixadhe. Haaya meeshaa sun ta'esaati. Tiyya. Haa fudhadhu. Boonii dhufaa ta'onni. Abeeroo. Maal jette? Awwa kootu nu hojii qabii dhiifama. Kootu. Siin gargaaraa. Allah kamiin ta'a. Way waan wakkan ulfaatu. Meeshuma isaatiin maal tokkana ulfaate jaasa. Tun dubbiin dubbii birooti. Naan galle. Way mana way nu ulfaata. Way rabbi na baase. Si qofa rabbi baase. Anis rabbi na baase barreessaa baqi. Hay. Caccabsaa. Maal jette malkaa milkii? Hay maaltu as fide? Maaltu si fide naan jettaa waan si fideen na fide. Ati hoggayyuu bakkumaan ani ijjadhee jettaasa. Hay. Afaan guuttattee kaneettaa yeroo hunda sumaaniif jalaa dadhabee wani. Na dura dhufte hoona booda. Adeeroo anaa fi ati walqixa dhufne mooraa tana keessa walqixa. Dhaabumee hangaana sagaraa keessa ukkaamamee taa'u. Ati duuniyaa tana keessa Akka maqaan si too feeta sila. Ahoo warri isaanii adeeroo laal warra akkanatti ilkeen nama nyaatirra hin deemine. Anas keessa yooniin hin seenne arraba bishaan na fuudhee naan kuta jechuudha hanga nan beektu ati. Ati xiyyaa if kabaja moo fi kabaja? Maaliin if kabaja? If dura loluu maaliif akkana jaalattaati? ati namumaan an jaaladhu malee nama biraa takka. Tadheen gaddaa si dhiise ammas moo? Bilqisaati. Meena dhagee. An sama malee ammaan tana hottu as taa'e isin hin jenne. Takka anis hujiiti jedhiisee as ooleen beeku. Arrammoo sababaan itti ooleen qaba. Dhugumattuu abba maaliif akka asoolte naaf hin galle? Intalti tee dhiira heddummaatti jaanii natti haasawan. Mixirqishoo akkas taate garummoo an haasolomaan dhageewu. Atu akka asoo namaan dhageenye akka gaariitti hin beeka abba. Ammammoo wanniin siimu. Intalti dhagaa takka kabajaan siidhaa. Waa lama. Lameen tamiyoonaan jette hofasiitii fi hoflasiiti. Kabajaan si guddaan. Abba silaa guyyuu akkanumatti finna qabdee noojiin haasoyitee na gorsite jijjiirama guddaan fida ture. Yeroo ammaatti waa lamaan guddachuu qabna. Lameeni takka diinagdee hin guddannee talammadaa'oo barnootaan guddannee addunyatti dabalamuudha. Galatoomii abba. Anis daldalaadha. Diinagdeen hin jabaadha. Atis barnootaan naa jabaadhu. Naa cimiyaan talatii. Na boonsi.
ifis boonsi. Aboo kiyyaa atiillee jetteetti harkanatti ol kaaftaa jiru. Dhugaan siin jaarala ilkee teetirraa ceekuu yoon hin cabsine annamaa miti. Ati diitu ilkee tiraa ceekuu cabsaa. Wallahi wabillahi an kaakee keetii makiinaa guutuun dhiyeessi gadhiisaa. Ati jechuun bar nama poolisa nama birraa dhorku bar hin beektu. Amma maali sila rakkoon ta'eeti? Naga dhiista moo naga din dhiiftu? Si gadi hin dhiisu. Maaliif si gadhiisa? Hay maal taate qeeroo? Kana kaa jazbaa bakkuma namni daddeemu malee hin daddeemu naga dhiisi mucaa. Ibsu lololaa warqun gaddaafaa ta'uu deema solloqaa. Ish. Dhugaan siin jaarala. Awwa takkishee. Mee nurraa dhaabbadhush. mee tasgabbaa'ame? Gaarii si goggodhaa. Nama jiree amman Mee dubbadhu. tasgabbaa'ame kutakka. Hai ibdu lololiin dha. Waan ifi balleessitti ibdu lololiin. Abuun haala. Mee dhaabbaame? Mee tasgabbaa. Mee maalirra wallolu jirtan jee isin gaafadhu isin lamaanuu. Waan irra wallolu jirtan niin beeka. Waan faayidaa takka hin qabneet irra wallolu jirtan. Aboo dooniyaa keessaa baatee mee firraa dheerukkee. Boo ati kiyyaa. Laal mizaana hantuuta takkaatuun taatu michi jeerii balaa. Aboo silaa mizaana ta'een dooniyaa kana keessa awwaala maallaa isaa tana. Ish. Kaabaa kibbaan bahaaf dhiyaan. Tokko ta'anii sa'a wal dhageenii wal jala deeman kanatti waan faayidaa hin qabnetti isin walloluun kun isinirraa gaariidha. Qeeroo akka keessanii tana qeeroo biraa warri maqaa arrabsiisu. Qeeroon nuti beeynu. Tan nama wallolte wali araarsitu. Rakkinni hoggaa jiraate rakkina san kan furuudhaaf furmaata taatu malee qeeroo ifiif walloltee biyyaas jeexu miti. Qaanfadhaa kun isinirraa qaanyii guddaadha. Saree walloltu waraabessa ofirraa dhorkitu jette Oromoon. Atis taatu barnoota kee addaan murtee akkanumatti teessee dhakaa uwwisuuf jirta. Amata meeqa? Muree kursii dhakaa fi kana uwwisuu ganda keessa taa'ee. Amma gaasii naayimu jiraani dhaabisee naasoosaa. Sha'atoo. Ani maali? Yoo kiyyaa eebbifamteen soo. Amma bar beeksisa akka dorgomeetiin amma gaa dalagaa eegaluuf hin deemaa xiqqoo booda. Hanga yoon beeksisa eegaa oolta. Hai hujii ummachuu wanti jaan takka ni jirti. Hujii ummachuu qabda. Mee fakkeenya fudhadhaa qeeroo awwadaa'ee fi taharar birraa fi idris fa'a waldaa bareentoo ijaaranii ififis gurmaawanii lubbuu isaanii irra dabaranii namaafillee gargaarsa tahaa jiran. Ummata karaa kana osoo agartanii mee isin ammaan tana sa'aa kana keessatti asitti wal jeequun kun maal barbaachisa? Isaan abbootii qabeenyaa gurguddaa cinaa jira beektaa akka isaan jaarramanii akkanatti sadarkaa kana gahan ka godhe isaani beektaa Amir Idrisii fi Maamad Saalaa isaan hedduu qeeroo gargaaru jiran beektaa nutis akkanatti abbootii qabeenyaa nu gargaaru. Aroosanii miti amma wanni guddaan yaadanatti jiru maal ni beektaa? Amma gisee ol dheenee ilaallu abbootiin qabeenyaadhaa qeeroo gargaaru jiran qeeroo gargaaranii waan hundaanuu cinaa dhaabbachuu jiran garuu bikka hedduu irratti namni akkanaa kun hin jiru. Maaliif isaan irraa fakkeenya fudhannee gisee hedduu sammuu dhiyeessan inni jiru kanaan? Nuti sossoo qabna boo dhugaa keeti awoo galatoomi guddisnee si galateeffannaa. Dhiifama garuu irraa artees. Caccabsaa awoo ani gaagaraanti siin oduun qabu dhiifama naa godhi bakka. Akkana kun qeeroo jechuun. Maal likkiti sanafan jeekaa awoo moo haaran ta'a. Mee waliin marama. Awoo fi gaayi. Gisee itti bara saayiba kiyyaa warmiin jaada gisee itti bara garuu lafeen na dira jeeti. Namni ringaasuuta. Teedis daranii boos nurraa. Aboo ati hedduu si galateeffanna gaa'oo. Galatoomi ati. Hayii galatoomaa isin. Obboleettii akkanaa qabaachuun gaariidha. Hayii. Reefu barra mana dhufeetiin si dhabe. Dhageetiin jira akka dhuftee na dhabde. Barre. Liqii barbaade dhufteemi? Liqiillee akkasi dheerattu osoo hin taane liqii guyyaa lamaaf sadii keessatti deebitu ni jiraami. Sanumaaf. Dalagaddu harkaddu. Dalagadde banii Abbatu haa hojjana. dhaabbu haasa kimiya. Furaadha duuniyaa. Galatoomi buleetee waan hedduun yaadachiiftee boguddisnee si galateeffanna. Hin kokofni namni waan biraasaa. Caalaa keenya maal akka maraataatti daawwachaa qofalu jirta. Yaa caaltuu teenya diraamaa afaan Oromooti kan ilaalu jiru kottu taa'imee ilaalime. Way diraamaa afaan Oromoo akkamitti argachuu dandeessi? Diraamaa afaan Oromoo argachuudhaaf dura YouTube banteeti. Haaya Samboodoo. Dirree Wood irra barreessita. Ittiin barreessaa Samboodoo. Irra barreessite. Subscribe hajjoo kana siif agartee miti laa? Sanuma gizee xuyite. Qaxxita fiilmii afaan Oromootiif baacoolee adda addaa siif jechuudha. Hanga amma kaalagaatiin afaan banee ilaaluu ture.
ningowom arramboda Drewood bane subscribe gode drama afaan oromoo laata ana qofa mitille akka hiroyoonni khiyo hundi Drewood laalanii subscribe akka godan isaan hunda ittiin him Drewood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Orana barento yalman oromticha Nakotenya iko tokuma koricha Awasni waltahe kamtala bagaye Marakata muran rakoja nawe Toko ma oromon tokuma Tokuma oromon tokuma Toko ma oromon tokuma Tokuma ormani tokuma Tapi nano